ijoollee teenya ta Saa'udii warra waan badaa dalagan kana jechummaan hoolaa jedhu kunu itti guddatee natti fakkaataan akka kootitti jechaadha. Sigalee hoolaan hoolaa qofiin miitu. Sigalee ilmi namaa biyya kana keessatti Saharaa keessa qaxxaamuree galaana irratti ruhii ofii gurguree achi bahee immoo yoo waan akkanaa kana wal irratti dalagu baay'ee nama dhiba. Ilmaan Oromoo cufti isaanii waan waliin dhaban malee waan irra wal dhaban dura hin qaban ture. Har'a ammoo waan waliin dhabanis dhiisanii waan irra wal dhabanis dhiisanii inumaahu waan diinni nama irratti hin dalayne waan diinni nurratti hin dalayne saba kamiyyuu keessatti hin dalayne even akkuma warri fannoo gaafa duraa jedhe kaani hin dabalamaa hin daggamama akkuma jarra jette san kennammoo waan kaleessa milinik nurratti dalage har'a fuudhanii walirratti garsiisutti jirani. Isni galee kun immoo baay'ee garaa nama nyaata waan balaaleffachuu qabu waan dubbatamuu qabu kana amma warroonni amantiis warri cuftuu dubbatanii jiran garuu danda'amaa hin jirtu ijoolleen tun dhaabbachuudhaaf lolli ammas dhaabbataa hin jiru ma akkamitti dhaabbachuu qaba yoo warroota akkana dalagamu kana biyyatti eeruun ummata kanarraa kaatee biyya qaqqabdee biyyatti maatiin isaanii qabamanii dararaman qofa. Yoo itti gaafatamummaa ijoolleen biyya Arabaa wal irra dalaydu keessa biyya Arabaa illee hojjennu ijoolleen biyya bira Arabaa biyya kaawwanii uummata akka keessa hin jirtu uummata akka uummata nagahaati dalagataa jiran ijoollee Saa'ud Arabiyaa keessa jirtu qofaadha. Isinii galee sun akkasi sirreeffamuu qaba ijoollee biyya Arabaa jedhamuu hin qabu ijoollee Saa'ud Arabiyaa qofa irratti dubbachuudha qaba. Ijoolleen Saa'ud Arabiyaa keessa jirtu qofa irratti yoo sirreeffame qofa Tahamale ijoollee biyya Arabaa yoo jedhan ijoolleen Dubaay nagaa dalagachuu jirtu ijoolleen Qatar nagaa dalagachuu jirtu ijoolleen biyyoota adda addaa nagaa dalagattee wal kabajaadhaan waliin nyaattee waliin dhugdee dalagataa jirti. Akkasuma Ameerikaa keessattis bakka biraa keessatti Europe keessatti Kanadaa keessatti bakka hunda keessatti nagaa waliin jiraachuu jirani. Osoo ati ganda kana hin jedhin nagahaan namni waliin argu nyaatanii dhuganii waliin dalagataa jiran. Kanaaf ijoolleen Saa'udii hundi isaanii lolle kana dhaabuudhaaf harka walirra qabu osoo taane guutuun isii dabarfamtee yaadu tokko deebi'u jirta. Obsi. Yaada gabaabsa tokko mara deebi'u jirta barra wanni biraa kana godhu jirtu hin jirtu. Obsi. Haatuma arrabsaa kennan. Kanaaf akkasitti sirraa'uun barbaachisaadha jedha. Wanta ammaree fi moo haalleen dubbate keessatti ijoollee Arsii warra Arsii kana waan jedhu kaasaa ture. Wanni sunillee sirreeffamuudha qaba. Arsiin tan biyya keessaa nagaa waliin jiraachuu jirani. Sigalee ijoollee Arsii ta Saa'ud Arabiyaa jechuu qaban ijoollee Harargee ta Saa'ud Arabiyaa jechuudha qaban. Okay. Wantoonni akkasii sun sirraa'uu qaba isiniin jedhaa bilbilli illee na jeequtti jira. Osoo bilbila kan galan taa'e waa isi gaafadha. Ati nama Oromoo keessa nama Arsii kasaatu natti himteerta. Oromoon Arsiidha Jimmoo wajjin akka wal lolan agartee Oromoo Arsii leenjina ittiin okay akka tikettan si jaara komsi Oromoon Arsii ta Saa'udii Jimmoo keessa waan ijoollee Jimmoo wajjin wal loltee ta Walloo wajjin wal loltee Harargee wajjin taraa sadii Waashingitan akkuma namummaatti haqa saniin dhugaa saniini maal inni citiin ijoolleen Arsii ta Saa'udii keessa jirtu ganda sadii wajjin wal loltu sababni maal itti adda beenatti. Ganda sadii qofaayyuu miti ganda dhibbaanuu wal loluu dandeetti ijoolleen bilginnaa waan qabduuf baalageedha waan taateef ijoolleen Arsiis ijoolleen Harargees ijoolleen Jimmaas warri Saa'udii keessa jiru warra namummatti hin amanne amantummatti hin amanne oromummatti hin amanne islaamummatti hin amanneedha. Sigalee warra waan dalagu qofa itti osoo hin yaanne waan cufattu osoo hin yaanne dalagaa qofarratti walitti bahuudha. Namummaa keessa hin jiran. Waashingitan naafatee wallollee yoo na waasi gala haate takka yoo nan si miidhe yoo waan dhabde qabaatte waan dhabde san deeffachuudhaaf na wajjin wallolta isaa. Akkasi. Ijoolleen Arsii ta Saa'udii keessaa Oromoo ganda sadii irraa maal dhabdeet maal deeffachuu barbaadde? Kana gaafii kana jarumaafin dhiisa an deebisuu hin danda'u osoo ka deebisuu danda'uuti waan kana wanni hojjechuu hin danda'u. Maaliif waan Harargee irraa dhabde an hin beeku fi kiyyaa. Okay, ati akka Waashingitanitti akka nama nagaatti amanutti akka nama tokkummaa Oromoo obbolummaa waliin jireenyaatti amanutti carraa nagayaa takka bakkumatti Firiidee min dubbattu bakka kana ijoollee Arsii tateessee haasawatti bira ol seentee guyyaa tokko yaada akka amma gettee kana isaan bira gettee beektaa akka nama nagaatti amanutti. An jara wajjin fooloollee walitti hin qabullee akkasuma deebi'ee baay'ee fooloon godhullee hin hordofu fooloon godhachaa hin hordofuu jechuudha sigalee hin hordofuuyyuu an bakka nama amma sima bira iyyuu osoo ati amma waa'ee arrabaa irra jiraattee si bira hin seenu wallaahi maaliif beektaa? Ati dura kabajamuudhaa fi nama kabajamuu yoo barbaadde dursitee ofii nama kabajjee kaatee achi booda kabajamta. Sigalee ijoollee baalagee akkanaa kana maal gootaa maal bira seentee maal irraa baratta obboleessa kiyya.
Kanaaf bira iyyuu Okay. seenuu siin jechuu barbaadee hin jenneen illee. Okay, wali bu'insa Suudii keessatti waggaa takkaaf olii deemu jiru kana eenyu badii qaba itti amantaa akka jindilaa keessatti akka namatti dhiyaatee hordofee argeetti waggaa takka ol deemu jira eenyu badii qaba Waashington eenyu rakkoo qaba. Ani akka kiyyatti warri waa balleesse ijoolleen arsiist yeroo hundayyuu nama kamiyyuu tuquu hin qabdu nama taatee namummaa isiitiin kabajamtee namas kabajjee jiraachuu qabdi. Akkasuma ijoollee arsii qofallee osoo hin taane ijoolleen maa waa balleessu ta Saa'udii keessa cufti isaaniitu warri nama tuquu tuqaatii isaaniitiif badii isaaniitiif adabamuudha qabu. Adabbii isaan barsiisu adabbii oromummaa nama barsiisu adabamuu qabdiidha jedhaan akka kootitti. Tokko kanaan isirraa gabaabsa jeequmsa amma Saa'udii keessa jiru kana jalqabni sababii eenyutti amanta maarsi ammoo argeedha akka ilaalcha keetti akka hordoftee agarteetti maaltu irraa sii galee amma waan deemu jiru kana eenyu jalqabee eenyu waan kana kakaase eenyutu waan kana ulaarraa bane. Wallahi dabbal kiyya anamma waan kana gad fageenyaan illee keessa deemee eenyu jechuullee baadhu garuu ijoolleen arsii akka rakkoo qabdu ni hubadha. Amo Washington eegabbee maal irraa saawutu baraadhiisa. Dabbal gaafii ati gaafate seeraa si deebisaan jiru kan Washington. Gaafii inni si gaafate. Dabbal mee muti qabadhu Omar fi Oman. Moote qabadhu. Arraan dabareedhaa si hungeenye dhaabbadhu. Dabbal. Carraa keessanii irratti hin dubbattan. Boo carraa hamuu gaamati nurraa osoo afaaniin. Carraa hamii nu gaame yoo eegan beeyne maal oduu utaalii oofu. Dubbii baxaranummaa kana keessatti deemnaa dhageeffadhu. Waan namni si gurraacha. Anaa fi isatu wajji dubbachuu jira obsa obboleessa kiyya. Hin jajjarin. Okay, deebisee. Laasanii dabbal dhageeffadhu. Isin warri nu duru jirtan dhageeffadhu. Isini nageenya oromummaadhaan kan dabbal tole asirra dhufanii haasoo bareedaa haasoon asirra dhufanii haasoo bareedaa haasoon itti deemanii ijoollee isaanii keessa dhaqanii waan biraa haasoon dhageeffadhu tole gaafii keetiifis akka dubbannu nuun hayyamnee bakka yeroo biraa haga walitti deebinutti ol baasuu keetii ulfaadhu galatoomne. Dabbal dhageeffadha wallaahi isin ijoolleen teenya warri nu dura jirtan kun takka miidhaa namaatiif fi waa'ee oromummaadhaa yoo taate malee hammeenya takka dubbatanii hin beektan. Namni isaanii guddaan aarii qabulleen mana isaanii hunda jala deemnee tiitook isaan hin beekne hordofaa yaa'u jira. Yeroo dhufanii bakka kana dhufan namni afaan isaaniirra nagaan jiru. Yeroo nama miidhaniif tolchuu ni beekan. Kanaaf maaltu jira ni beektaa? Yeroo ammaa dura miidhamnullee miinullee wanni kute garuu hatara tanaa ni beektaa? Akka siyaasaa tiyyaa gabaabina siyaasaa tiyyatti gartee miti xiinxaleessa kiyyaa yeroo ilaalu keessatti takkaffaa micaan makiinan nama dhee lafarra harkise sun awwala yoo inni qabamee inni keessatti harkifamuu baate fayyaan arargeedhaan dhuftee namatti fakkaata. Yoo inni dhabamellee fakkaataan akka isaa miskiina keenya kan rabbiin itti isaan hin qabin kasaanii kan rabbi itti nu qabu jiru. Ammaan dura wallaahi wabillahi ana dhukee nama miine arsiin amma barbaachisaa yeroo kana yoo ta'e nama sagalii na bira jira. Nuti nama 180 bakka takka jira. Ol kaaree kitifnee cirullee ni dandeenya. Kana keessatti gizeen akkana laalu afaan mi'eeffatanii fi afaan tottolfatanii fi jaarsi isaanii hawdduu harriidhaa hundi gartee asirra dhufanii gizee tolchaa fi maarra waasoon gartee miti. Wanni kun akka siyaasaa kiyya gizeen laalu waan dhaabbatu anumattuu fakkaata. Yookaan arsummaan arsuma jalatti nuti jala salaannee jala bulu yookaan arsummaan nu jala bulu lubbuun dhuminsaa miti namni guutuun dhumee namni paarsantii dhibba keessaa namni 15 addunyaa kanarra yoo hafee'u waan arsiraa booda deebi'aa irratti fakkaatu. Guutuun namaa duraan hin duunne beekadhu hanqa isaan nama dhagaa matarra guuranii fi hanqa isaan nama diddiiranii nama saamanii fi hanqa isaan arra ni dhumatte tasaanii ni beektaa makiina nama akka eebisa addunyaa lafarra harkisanii waan kana hojjechuun isaanii taarika bareedaa waan takka argeera namni miliquu namarratti hojjetanii irratti hojjetanii ni beektaa waan kanarratti. Kuni akkuma inni laalutti isin yeroo maraa'u isin ilaalaa waa'ee oromummaadhaa waliin oofuu malee takka isin waa'ee onnatee gandummaa fi qotummaadhaa dubbatu hojii takka rabbiin isin agarsiifne ni beektaa. Arra garuu waan kana keessatti namoota isaanii gurguddaa hunda jala yaanee ilaalu jira. Namoonni isaanii gizee achi dhaqa waan isaan dubbatanii fi gizee as dhufan afaan mi'eeffatanii isin bira gizee dhufan gartee miti keessattuu mana keetti mana caalaa oroodhaa gizee dhufan ijoollee teenyaa badii qaba warri jookon hundi isaaniitu gizee achi dhaqan waan isaan jaan hundi isaanii taarikaa waraabbameef taa'u jira. Kanaaf afaan mi'eeffatanii manguddoon isaaniitillee sheekaa fi qeessilleen yeroo namni harargeedhaan miidhamu gabbee dubbatu arginu. Kanaaf taraa takka nutis takkaa fi furanneeti kafalannee achiin booda yoo isaan nurraa haalan jedhee salaanna yoo nuti irra aanillee aanu jala salaatanii wanni kun waan araarree dhufu natti fakkaanne gizeen akkanatti siyaasaa gabaabbiin xiyyaa laalu garte kun waan fayyaadha fayyaa dhufa. Araarree akka dhufu sitti immoo gurraacha.
araara sautii keessaa akka turu waraansa. Araara sautii keessaa akkamiin dhufanii beektaa? ABO'dhaa fi mootummaan Itoophiyaa waggaa 50 ol walla'u jiranii. Mootummaan hin duune, ABO'n hin duune. Uummanni garuu akka gidduutti isaanii dhabne wanta akkasitti makuuta kamuutu nama ilaalu. ABO fi Itoophiyaan waggaa 50 ol walla'u jiran. ABO'n isaan goon qabanne, mootummaan isaan gorraan fuune, isaan tokkollee nu du'anii nafne, isaan lachuu numa jiran, uummanni immoo miidhamuun takka nafu. Sababni isaa maali ni beektaa? Riphee lolaa fi mootummaadha. Riphee lolaan har'aa sun lolee borochuun lolaa dhaabbatan qabu hin agartu. Balleessuu hin danda'u mootummaan inni isaan qofachuu hin danda'u. Wayyaanee fi Itoophiyaan torban takkaa miti ji'a takka keessatti daaraa wal godhanii qooda walii kaa'anii walitti araaramanii waliin jiraatu jiran amma. Lola Saudii keessaa torban keessaa nama tokko qabu ji'a keessaa tarta kanama qabu boruu fi iftaan daabbaa laaltee gaddeebitee har'a miskiina tokko qabuudhaan har'a dhufuu hin danda'u. Raayyaa boociftee shaamiin boociftee kuma 20 olii qabdee gubbatti feemasa gootee hin dandeessu akkasitti. Dhugaadha. Lola Saudii keessaa walitti hima. Qoigaa lola Saudii keessaa akka turmu naatti hima. Lola Saudii keessaa amma qixixii fi warra qabaa fi xiqqoo tanaa miti. Yoo dhiira taatan dhaabsisaan isinii qabu. Sirna dhaggeeffadhu. An Saudii keessa hin jiru na beekta. Warri Saudii keessa jirtan yoo dhiira taatan hidhadhaa gabbaha akka dhiiraatti wal lola. Akka dhiiraatti wal dura dhaabbadhaa. Hadu'e haaduu haafe haafu. Hadu'e du'e kaafe araaruu. Wallaahi waan sirrii jette. Dhaggeeffadhu. Amma ni beektaa? Duraan. Dhaggeeffadhu gaafilleen kan keeti maali ni beektaa? Duraan. Ni dalagannaan nu keessa jira malee yaa'ii goonaan nu keessa hin jirtu dhugaa rabbii yoo dubbanni dabbaan ni beektaa? Ni dalagan ne dalaga yala dalaga kuma di beshan dirra ono dirtu kuma di beshan dalaji bar sanum gelo ru jirra beta garu dalagan oso ati dalaga tu rami du fe dalaga rasi fudera kome kasimu tutuni gana wonu ras fatis ras gana ma jasu gira no gudda jasu gira abado fange khararati mali ni beta dabbal ankam madura rami bideni yelo re bideni nagenyi bidena khanumman amman boda du fe wanta kamullisu injiru Beda, guutuun nama dalagaa dhaabeetuma bahee hanqi mootummaa rabbiin harka buusee qabamillee naa qabamu isaan kan guutuu gartee miti tarkaanfiin guddoon irra fudhamtee lubbuun namaa dhuminsaa miti wannummaan fedhe sun dhuftee gartee miti achiin booda wallaahi har'a tara amini biroo dhaayoo dhufe araarri waan dhufunatti hin fakkaanne ni beekta tuni madaa hirriiballee nama dhorkitu ta'an namnillee nama tuffatu ni beekta wannan akkasiiti jajjabaadhaa isin waan hundaafuu manguddoon isaaniitiisi. Akkasitti hanqa. Okay, rakkoon qabu. Garuu madura. Waan gootan waan biraa waa hedduun dubbatanii ittuma cobdu. Abbaa qubee akkamii nagaa? Koppilingi share nu godhamee jira keenya koppilingi share nu godha. Laali dabbal keenya waa takkaan si mara. Amma diaspora keessa lolli yoo meeqala abbaa qubee tara nu haasa. Diaspora keessa eegalee jira jaboo yaasin ijoollee tirakaa qaqqabu eegalee jira. Dhageessi bini maali. Ani WhatsApp ijoollee garee teenya ijoollee ilmaan naarsii keessaan jira dhageessiif namaati. Laali ijoolleen teenya Oromoo tanaa tumuu qabnaa walii galte. Kuni waan ila jararraa ila hanqa gubbaa waan kili kura isin mujjira waan gamana cicin qaqqabu. Maaliif yeroo hedduu anamma akka nama tokkotti by the way nama gammachuutti qabu whatever you like or not jibbitee jaalatti ani nama gammachuutti qabu lola arsiif argee jiddu deemu kan hedduun gammachuutti qaba I don't know anammoo nama siyaasaati yeroo hedduu waa lamaaf hin gammachuutti qaba wanna kana takkaffaani ilmaan wallaggaa sababa leencoo lataatii fi caalaa lataa daawwitiif saatii jettanii ilmaan arsiitiif ilmaan harargeedhaa walii galanii jibbansa wallagga guutuurratti oofaa turan. Takkatan wanni hin gammachuutti qabuuf. Lamada yeroo hedduu hayyuu Oromoo keessaa dhufu kana keessaafuu bareentu keessaa dhufu ilmaan shanan bareentumaa keessaa dhufu kana yeroo hedduu namuma dhalatuma arsee keessaa dhufuutiitu gartee fudhatama bakkayyuu qaba malee namoonni biraa namni gartee harargee tana keessaa dhufu fudhataman qabu. Fakkeenyaa namni humna keessaa dhufu fudhataman qabu, qalloo keessaa namni dhufu fudhataman qabu, ituu ilmaan murawwaa bareentoo keessaa namni dhufu fudhataman qabu, ilmaan karrayyuu keessaa namni dhufu fudhataman qabu. So lama daawwanni kunillee ni dhabamaa jechuudha. Maaliif namuu nama fi tiggala. Sigalee so ani amma akka nama tokkootitti abbaan fedhe na jaalate abbaan fedhe na jibbee anillee amma silaa boru na qabanii qabamuun oolu na fakkaata haalli kiyya sanumaa beekigaa maaliif jennaani. Ega hararge na dhiyaatanii jiran na marsanii jiranii qabamuun kiyyan oolamu ani hogguun akkana sin jawta nati yaafuu nafsee kanneetii beekaa jedha keenya sigale obboleessi kiyya mareef waan takka jee Noord Ameerikaa keessatti nama qabuun laaftuun
ni qaba akkuma Saudi Arabiyaati beek namni yoonii fi onnatee lafaa kee bakka iyyuu si qaba si galee nuti kan ilmaan Harargeetitti ilmaan Arsiitiin loluu hin dandeenyu jala murree isin himna ijoolleen Arsii goota jeenummaa qabdii ijoollee gartee biddeena nyaattu ijoolleen qacuu daadhii tanaan guddattee so waa hedduu takkaa jira namni keenya miira keessa galtanii ilmaan Arsiitiin gartee walitti waan hin jeenaadha haa isin qaqqabanii bakka isin qaqqabanitti harka kannaadha numa jiraadhaa bas Hudduu kannaaf jeeqaal qaamati hudduudha bakka isaan mukatti dhibani. jechuun lage ani antanan jahu nama guddaadha so saniifuu ijoolleen teenya Arsii itti muddaa jiran maaliifi namni Harargee kaasirra ol bahee dhiisa ni maarreen godhaa mirriyyoon godhaa jagoonni hin dhaadatu sigalee dabbal goonni hin dhaadatu beek sigalee so saniifuu itti muddaa jenna ani wanni kiyya guddaan gammachuun tiyya abichuu abbaa malaa akka inni Oromoo qulqulluu ta'e. Wali bu'insa Harargee fi Arsii kanaan Abiyyi aangoo ni tura. Jooraan kun qabatu. Maaliif laalama Jawaar keenya gurbaa maarree Harargee meeqa fannifatee deemuu jira. Meeqa fa kunoo akkana si gooti ijoolleen obboleeyyan Jawaar. Obboleeyyan Jawaar karra akkana si godhu yoo biyya san fudhata.